jechuudha halkan guutuu ta'eetiin bola ture bakka wifi-n jirutti jechuudha bakka malmakoo ture wifi-n bakki jiru iddoo sun garuu iddoo ciisichaan qabu internetii kanarra waan turuuf jechuudha wifi-nis speediin qabu akkuma barbaadetti waan barbaade yeruma akka ammaa kana waan bettu qammara namaan banu jechuudha kana baruudhaaf qorrilee nadhee mana yaalaallee deemee marfee qarshii xiqqaa kafalaa baay'een kafaluu waan akka isantu jedhama atimi osoo hin subinama YouTube beekii shoo jechuudha namoonni hedduu wal fakkaatu jedha obbolummaa qabdammoo firummaa qabdammoo wanti kun waan akka Shimeen jaalallee qaba Shimeen ilma qaba moo siingi wanni akkas jedhamu ni jira ati jaalatamii qabdaa jechuun namni amma inni kolfaa dhugaa fa'aatti fakkaatu an dhuguma jaartii sadiin fuudhuu barbaada jaartii sadii maal si godhu dhugaadha bakkaan sadiin fuudhuu barbaada Shama warroota keenya kabajamu fi jaallatamu baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa dhuftan egaa ani Shakuudha Shakuutiif har'a keessummaa tokko isinii qabadhee dhufee jira keessummaan keenyas Shimeemaan hedduun keessan ni beektu nama YouTube irratti yeroodhaa yerootti oduu dhiyeessuudhaan akkasumas wantoota isin barbaachisan haala gabaa nama isiniif dhiyeessuudhaan beekamu keessaa isa tokko egaa nus har'a istuudiyoo isaatitti dhaqnee wantoota tokko isarraa baruudhaaf gara isaatti dhufee jira Shimee Shakiyyee Bagan eegde akkam nan jira dhagaadhaaf egaa interviewin keeti manatti namatti dhufanii interview nama jalqabamee jira okay kabajamtoota maamiltoota YouTube chaanaalii keenya kan chaanaalii koo irrattis na beektan kan akkasuma immoo chaanaalii Shakuu irratti har'ana argaa jirtan jechuudha ani Shimee maanin jedhama YouTubera jechuudha already YouTube irratti nama viidiyoo afaan Oromootiin hojjetu odeeffannoo waan dhugaarratti hundaa'ee fi waan siyaasaarraa bilisa ta'e kamiyyuu sodaa tokko malee konfiidensiidhaan nan dhiyeessa keessattuu zamana as ana kana odeeffannoon kiyya waan faayidaa namaaf kennan qofa ta'ee jira natti fakkaata dhugaa yeroo baay'ee hordofa namoota dhugaadhaan wantoota garagara oduulee miidiyaalee amanamoo irraa fuudhuudhaan nama nu gabaasu keessaa isa tokko ani baay'ee isin dinqisiifadha gama kooti Sergu kotif gammadee jira. Abshirani sergu kotif gammadee jira. Na affeeru keetif chaanaalii kanarratti baay'een si galateeffadha. Hunduma dura kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya hunda keessan amala YouTube ni beektu jedheeti yaada hangammaa jechuudha. Gara YouTube nama yeroo seentan yookiin viidiyoo namoota yeroo daawwattan jalqaba irratti viidiyoo san yeroo laaltan jechuudha chaanaalichaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuudhaan jabeessa akkasuma immoo viidiyoo kana yoo like gootan nama san baay'ee fayyada jechuudha YouTube namni sun akka fayyadamaa ta'u ni taasisa waan ta'eef qabxii kennaafi jirtu jechuudha YouTube qabxii san namaa qaba waan ta'eef jechuudha nama guddisuudhaaf waan adda addaa namaa godhuudhaaf jechuudha kana godhaan isiniin jedhamu egaa gaafii tokko si gaafadha namoonni hedduun waa'ee kee baruu ni barbaadu akkasumas ni jiraami yeroo baay'ee koomentii irratti koomentii godhanii ati arguu dhabuu dandeessaa so namoo nan argaa by the way koomentii baay'ee nan dubbisa koomentii deebisu nan jira inni jira koomentiin immoo deebisne ni jira kan viidiyoodhaan deebi'utu jira waan ta'eef yaada san fudhadhee viidiyoo tokko irratti nan deebisaaf jechuudha malee koomentii nan arga sirriitti dhugaadha ni sirriidha egaa anis mee gaafii akka koosti gaafii namootaallee ni ta'a jedhee kayaadu gaafii tokko qabadhee dhufa gaafii guddaallee miti baay'ee sodaatini akka ulfaataan goona baay'ee dhiphatin egaa tokko faana gaafii gaafachuu barbaade anis akka gama tokkotti yuutuubara jedhee nuuf yaada YouTubera sirriitti. Na YouTubera ta'uudhaaf wantoota baay'ee si barbaachisa jechuun bu'aa baay'ee hedduu keessa dabarteeti kaas geettu mi'aati bu'aa baay'ee kana keessa dabartii yeroo hangas geettu jechuudha mudannoolee si mudatan keessaa mudannoo hin daganne ni qabdaa. Already YouTube jechuun namni YouTube banatee guddifachuudhaaf yaale ni beeka YouTube maal akka ta'e jechuudha. Salphumatti namoonni garuu YouTube akka Facebook itti ilaalan ni jiru. YouTube waan akka salphaatti namaaf guddatu miti. Waan ulfaataadha namoonni hedduu jechuudha akkuma miidiyaa garagaraa irratti argaa jirtan namoonni keessattuu warroonni afaan Amaariffaatiin televiziyoonii fa'aa irratti beekaman keessattuu gaazexeessitoota ABS fa'aa yoo argite jechuudha gaafa achi gadhiisan maal ta'u YouTubera ta'u jechuudha.
YouTubein waan salphaa waan hin taaneef waan guddaadha waan nama fayyadu beekamtii erga miidiyaa biroo irratti horatanii booda gara wanni deeman gara dhuunfaa isaaniitti deemanii YouTubera ta'u. YouTubein waan value qabu waan guddaadha. Akkuma salphaatti gara YouTube kana dhuftee salphumatti nama biratti beekamaan taatu baay'ee bu'aa bahii hedduu keessa ceeta jechuudha. Eeyyeen bu'aa bahii hedduutu na qunnamee jira. Fakkeenyaaf jalqaba irratti jechuudha. Anis akkuma nama kamiiti jechuudha. Jechuun akkuma nama kamiittu editingii baay'ee taayilantii hin qabu. Editingii hin danda'u. Saniin achi immoo appilikeeshinoota akkamii akkam fayyadamuu qabu hin beeku. Software akkamii akkam fayyadamuu beeku. By the way ani kompiitaran fayyadamu. Kompiitara bilisa. Kompiitaran fayyadamu moobaayila qofan fayyadama. Waan fedhe hojjechuu nan danda'a. Already moobaayila kootiin confidence hin qaba ammatti jechuudha. Yeroo sanitti garuu appilikeeshinoota akkamii fayyadamtee viidiyoo akka hojjettu appilikeeshinoota akkamii fayyadamtee suuraa akka hojjettu tambineelii akkaataa itti hojjettu wanti beeku jiru waan ta'eef hangan isa baruuf rakkadheen jira. Tokko lammaffaa amala yuutuubii kaaraaktarii namaa namni maal akka barbaadu addaan baafachuudhaaf rakkadheen jira. Sanii achi immoo chaanaaliin kiyyaa akka sabskraayibii argatuuf waan ta'e sitti immoo barbaada. Main pointiin kana jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaaliin kiyya hanga sabskraayibii 1,000 naaf guutuuf gaafa 1,000 naaf guute akka waan hunduma xumuree natti fakkaataa ture waan ta'eef yeroon jalqabu irratti jechuudha. Seera yuutuubiitis baay'een beekun ture. Subscribing kiyya hanga 1,000 naa guutuuf sub for sub waan jedhamu weetu jira. Faranjootaaf alatti subscribe gootaa fi anis subscribe nan godhaa fi akkasitti funaanaa ture. Sanii ala immoo yoo xiqqaate subscribe 100 ol ta'u ofii kiyyaaf iimeelii uumee subscribe godhachaan ture. By the way atin beektaa ni beeka egaa humna diimara jennetti malee ati ni beektaa so waan keessa darbine baay'ee beektaa. Kanaan ala immoo jechuudha amala yuutuubii baruudhaaf seera isaa baruudhaaf akkamitti viidiyoo editingii akka hojjettu baruudhaaf wantoota maaliif akka fayyadaman sirriitti gadi fageenyaan hubachuudhaaf halkan guutuu taa'eetiin bola ture bakka waayifaan jirutti jechuudha. Bakka malma ka'uutti ture waayifaan bakki jiru. Iddoo sun garuu iddoo ciisichaan qabu. Internetii kanarra waan hin turuuf jechuudha. Waayifaanis ispiidiin qabu akkuma barbaadetti waan barbaadde yeruma akka ammaa kana waan gattu qammara namaan banu jechuudha. Kana baruudhaaf qorrilee nadhee mana yaalaallee deemee marfee waraan jira. Dhugaa ni beekta. Sirrii ni beeka akka tokko. Dhugaadha. Akkasumas ammoo yuutuubii akkamitti eenyutu fakkeenya siif ta'e yuutuubii akka eegaltu yuutuubara ta'uudhaaf jechuudha. Right. YouTube irratti namni anaaf fakkeenya ta'e jechuudha. Abdii Muktaar yeroo sanitti Abdii Muktaar laafaan turre jechuun amma fagaatee jira jechuudha. Malee Abdiin ammas laafadha jechuuf miti. Abdii Muktaar jechuun dhalootaanis mucaa naannoo kiyyaati. Garuu baay'ee dubbata miidiyaa kanarratti jechuudha. Nan argaa YouTube irratti hojjechuusaa isatu fakkeenya naaf ta'e. Isa malee immoo jechuudha Lijbiinii mucaa jedhamu. Lijbiinii mucaan jedhamu tokko ni jira. Afaan Amaariffaatiin hojjeta. Viidiyoo isaanii nan laala. TST app nan laala. Baay'eedha. Sirriidha. Anis Abdii Muktaar hanga ammaatti nu beeka. Abdii amma maqaa jijjiirateera na fakkaate haadha manaa isaa wajjin dalagaa. Abdii fi Magee jedha. Piraankii fa'aa dalagaa. Piraankii fa'aa hojjetu. Sirriidha. Shimeen yeroo baay'ee namoonni hedduun koomentii keessa ni dubbisa. Shimeen kaameraan boodatti illee akkanuma amanamaadha waan jedhu akkanuma nama gaariidha waan jedhamu jira. Kaameraan duubatti akkamitti ofiisti? Okay. Gaafiin kee gaafii baay'ee dansaadha. So ani mucaa baaleeti. Iddoon dhaloota kooti jechuudha. Baala keessatti namni na beeku baay'eedha. Already namni na beeku jechuudha. An naggaadii daldaaladha. Armaan dura jechuudha. Elektirooniksiin hojjedhaa ture. Nama baay'ee wajjin hojjedhaa ture. Nama afaan kiyyan beekne, nama sabaan kiyyan taane, sheekota gurguddaa wajjin hojjechaa ture. Namoota Shaashamannee fa'aarra jiran iddoo biroottis jechuudha. Isaan wajjin yeroon hojjedhu jechuudha. Ani kaapitaala qarshii 60,000 caalle yeroon qabutti jechuudha. Kireeditii yookiin duubee jechuudha. Meeshaa yeroo hojjettu duubee sii kennama hanga qarshii 300 naa kennaa turan. Jechuun isaan wajjin akkanumaan namni tokko ol kaasee siin kennu sin hojjechiisu akkanumaan namni tokko si beekuu qaba. Amanamaa ta'uu kee sirriitti hubachuu qaba.
san isaanis waan argantu jiraaf jechuudha. Anis akkasumatti immoo dabarsee nama hojjechiiseetiin jira ni beekta jechuudha Shaku. By the way interview kanarratti dhuftee ati yeroo na cinaa teessee akkanatti waliin haasofnu baay'ee na gammachiisa. Maaliif isa sobuu hin danda'u waan ta'eef. Dhugaadha. Okay, kanaan alas Abdii Muktaaris miidiyaa irratti ni beekama. Innis dhalootaan nu naannoo tokko jechuudha. Aanaa tokko keessa magaalaa tokko keessa turre. Sirriitti wal beekna namni yoo ati sobde miidiyaa irratti amma interview kanaaf yoo nani sobe namni sirriitti gadi fageenya na beeku waan jiruuf miidiyaa biraa irratti ol baasee ni dubbata jechuudha. Ani miidiyaa irratti waan hin dubbadhu waanuma jiru hin dubbadha. Namni waan jiru yoo dubbatte illee si qeequ ni jira. Sirraa fudhachuu dhiisuu danda'u garuu waan jiru yoo hin dubbatin waan jiru dubbachuu dhiistee waan jiru dubbattee si qeequu caala waan hin jirre dubbattee yoo si qeeqan irra si dhiba. Waan hin jirre dubbattee wajjin rakkatta waan jiru dubbattee ragaa itti qabda waan ta'eef isan dubbadha jechuudha. Kanaaf namoonni fedhaniit subscribe si godhu malee ofii keetiif dhaqxee ati moobaayila namaa irraa fuutee kompiitara namaa irraa fuutee subscribe godhatteeti miti kan namni 100 illee ta'u 50 illee ta'u si bira jiraatu jechuudha. Already kanuma miidiyaadhaan duubatti jechuudha. YouTube'dhaan duubatti nama waliin jiraadhuuf amanamaa nan ta'aaf amanamaadhaan. By the way, akka kiyyatti jechuudha. Sirriidha. Anis ni beekaa dhugaadha. Wanti haaraan ta'e hin jiru jechuudha. Amala keessaa naannuma tokkotti guddanii nu hundinuu jechuudha. Amala baay'ee gaarii qaba. Anis akka kootitti himiyoonaan jette gaafummaaf jennetti malee. Namoonni hedduun gaafii si gaafachuu kan hin deebisan yuutubaroonni hedduun akkas irra darbanii yuutuubiin qarshii xiqqaa kafalaa baay'een kafaluu waan akka isantu jedhama. Ati mi osoo nan subinama YouTube irra meeqa argatta galii?